Baga nagaan deebitanii har'a kutaa sadaffaa har'aa itti fufnaa waa'ee piroograamii utaalchisuu yookaan disiishinii piroograamiin keenya akka fudhatu taasisuudha. So kutaa jalqabaa irratti ifeelsii tokko fayyadamne akkamittiin yoo wanni tokko dhugaa ta'e kana naa hojjedhu yoo hin taane ta'e immoo isa kana hojjedhu kan jedhu dalagnee turree akka fakkeenyaatti egzaampilii adda addaa fudhannee turree. So warri kutaa sanaan ilaalin irra deebi'aa isa hordofaa. Akka kutaan kun isinii galuutti jechuudha. So har'ammoo itti fufnee nested if else statement ilaalla jechuudha. Wanta decisionii wal xaxaa yookaan immoo hedduu qabu akkamittiin handle goona isa jedhudha. So akka fakkeenyaatti kan nuun fudhannee hojjennu waa'ee grade reportiiti jechuudha. So kutaan irraa kan inni cover godhu akka practiceetti kan nuun ilaallu registrar systemii dalagnee ilaalla. Yoo komponentii xiqqoo taate jechuudha achi keessaati. So akkam goona wanni nuun dalaguuf deemnu sistemni nuun dalaguuf deemnu akka inni paaswordii nama gaafatu goona. Nami paaswordii qabu qofa akka fayyadamu gochuu. Taansinee barsiisaan paaswordii sirrii galchee yoo darbe akka inni koorsii tuqaa qabxii barataan fide galchee isa booda softweerii nuun dalaguuf deemnu immoo gara gireediitti kan jijjiirudha jechuudha. So kana dalagnaa jechuudha. So akkasinii galutti kun flow chartinaa piroograamingii keessatti so startii fi indi simboolii qabaa piroograamiin hundumtu bakka itti eegaluu fi bakka itti xumuramu. So sheeppiin hundi isaanii interpreteeshinii mataa isaanii qabu. Paralogiraamii akkasii yoo ta'e inputii bakka bu'aa. Normaal rektangiliin immoo process jenna. Inni kun immoo decision jenna. Wanta decide gochuu deemnu jechaadha. Wanta decisionii barbaadu. So inputii accept gochuu qaba piroograamiin keenya. Inputii immoo kan nuti readii goonu in statementiidhaani waa'ee isaa already dubbanne irraa processii immoo nuti itti himaa. Gireedii jechuun kana jennee kan kompiitara barsiisnu nudha jechuudha koodii keenya. Kompiitarri gireedii waan inni akka ta'e hin beeku. Nuti beeku ziisisee language namaati wanna ta'eef jechuudha. So we need to tell what is the meaning of or what is the semantics behind grade. Define goone jechuudha process. Isa booda gireedii kana ammoo decisionii wanni nuun fudhannu jira yoo ta'e if grade is less than 60 akka example itti kun himi kun dhugaa yoo ta'e kana baasiiti xumureedha. Himi kun soba ta'e immoo fail pass edhiiti kana xumurii jedha jechuudha. So wanni kun lamaan al tokkotti bahuu hin danda'u. Maaliif barataan al takkicha kufeeras darbeeras jechuu hin dandeenyu. Yookaan kufeeraa yookaan fail ta'eera jechuudha. Piroograamii keenya keessattis lamaan isaanii barreessina garuu decisionii isa kanarratti hundoofne fudhannaa jechuudha. So waa'ee isa beezikii kana kaleessa ilaalleerra 3A irratti. So nested yeroo inni ta'u more complicated yeroo inni ta'u immoo jira akka kanatti decisionii hedduu jechuudha. Fakkeenyaaf tuqaa gireedii barataa kan nu murteessinu wantoota hedduu irratti hundoofne outputii hedduu qabna. Asirratti paasii feelii qofa. Asitti garuu gireedii hedduu jira. Yoo A- B+ yoo itti daballee immoo heddummaata jechuudha. So jalqaba maal goona? Tuqaan kun 90 ol yoo ta'e himi kun yoo dhugaa ta'e direct akka inni A baasu goona. If enne jechuudha. Else enne immoo yoo hin taane ta'e ammas else enne xumuruu hin dandeenyu. Else dudduuba warra decisionii amma kanatti nu hafa ganaa kan cheeki goonu. 70 fi 90 gidduu jira yoo ta'e B godhi. Amma 50 ol amma 70tti yoo ta'e C godhi akka kanatti decide goonaa deemnaa jechuudha. So isa maal jenna? Nested decision making or nested if else statement jenna jechuudha. Nested if else baay'ee ol duukaa tarreessanii yoo fayyadamne nested goonedha. Kun normal if else statement jedhamti jechuudha. So mee gara practicalitti haaceenu. So akkuma baratame queensii fayyadamna. Warri hin fayyadnee fayyaddaa dura. So hash include iostream.h. So just save gonna zoom jennee ammas jalqabaa lecture 3B jedhame kan. So echiin kun akkasidha. So C++ statement kamiyyuu main function qabaachuu qaba jenneerani yeroo darbe. So mainiin karaa seensa programii keenyaa tenneerra. So return 0 enna yoo nawaamanii waan tokko iyyuu kennini jechuudha ammaaf. So why user defined function yeroo biraa laalla. So
Pirogiraamiin keenya irraa amma maal eenna tokko paaswoordii nama gaafachuu qabaa inni irra. Namni sun paaswoordii yoo qabaate siisteemii reejistiraaraa akka inni fayyadamu goonaa jiru. Mee jalqaba zimmenneema Dirreedawaa Yuunivarsiitii Reejistiraar Siistem akkasidha. Amma kuni zimmenneema barreeffama kana irra baasuudha. Reejistiraar Siistemii hojjechuu deemna isa jennee maaf hin barreessaa jira. Tekstiin kun akka inni mul'atu yeroo raangoonu jechuudha. Malee waan biraan kun barreeffama kana alatti baasuuf kun hojii biraan qabu. Directly wanti si'aawtii booda barreeffame hundisaa kallattii maan gara iskiriinii deema. Ajaja kun as keessaa arganna. Kanatu akka kun nu hojjetu taasisaa jechuudha. So CPU'n kana beeka jechuudha. Ajaja kana yookaan tiizaazii kana jechuudha. Si'in yeroo inni immoo kiiboordii irraa fudhadhu jechuudha. Kuni gara iskiriiniitti ergi si'in immoo fudhu jechuudha. So komaandii lama qofa qabna. Input yookaan outputidha. Processii immoo fi keenyaan barreessina asirratti. So amma gaa paaswoordii kan namni hin beekne dhuunfannee keenya sooftuweericha immoo kan siistem adiministireetarii kireetii godha ta'uu danda'a. Paaswoordii ministeeraa as keessa keenya kana namni hin argu jechuudha. Abbaatti mamee qofatu booda galchaan. So paaswoordiin namni dheerina isaa 8 jennu ABCD fakkeenya fudhachaa jira. So yeroo akka kanatti arree declare goonu baay'inni as keessaa 7 yoo ta'e as keessa immoo 8 gochuu qabna. Tokko itti daballee jechuudha memory locationidhaaf. So kun 1 2 4 7 waan ta'eef 8 gochuu qabna kana lakkoofsa yookaan amma barbaanne dabaluu qabna hir'isnaan dogoggora. Humnaa olitti fe'aa irra waan ta'eef. So kaaraakteriin baay'ee tokko baatti waan jenneefi tokko immoo indi laayinii dhuma isaa ibsuudhaaf tokkotti daballee keenya jechuudha. So amma gaa paaswoordii isa dhoksaa kaawwanneera. Nami yeroo fayyadamuu fedhu akka galchuu goona. Inni namichi galchee fi barsiisichi galcheef inni kun yoo maachi wal godhe in dabarsina akka inni gara siisteema keenya fayyadamutti dabarsina jechuudha. So isa gochuuf amma dura isa namichi galchu kan alaa galu jechuu dandeenya. Kan alaa galu isa namichi ganaa galchuuf deemu jechuudha. So 8 enna asasme comparison akka salphatu. So kan alaa galee fi kan nuun dhossinee mistiraan sooftuweerii keenya yoo tokko ta'e namichi siisteeman fayyadamaa jechuudha. So amma gaa namichi akka inni galchuu goona. See out barsiisaa paaswoordii kee seensisi. Then in inni wanta barreeffama qabu in goonataan amma tu variable integer faa ta'e kallattii maanii x yookaan y amma garuu paaswoordiin keenya barreeffamas qubees qaba waan ta'eef in.get fayyadamna amma yeroo akkasii wanti bifa arreedhaan jiru jechuudha. in.get inni wanta fudhannu sana maqaasaa variable eessa akka kaannu memory irraa kanaa galurra dhaqiinaa kaayinaa dheerina isaa mootimnaa 8 keessaa fudhadhuutii achirra naa kaayin semikoloniin fixu qabna. So statementiin hundumtuu xumurri isaanii semikoloniin akkuma full stoppiin yeroo hima ijaarroo barreeffama barreessinu afaan oromoo ingiliffasi dhumisaa punctuation markidhaan dhumachuu akka qabu as immoo semikoloniidhaan except if else dudduuba kaa'uu dandeenya. So amma gaa cheekii goonanni namichi galchee fi inni osinii keenya tokko ta'uusaa. So isa immoo kan nu gargaaru string compare strn string cmp compare eenyuun compare goona. Paaswoordii isa kan keenyaa fi komaa kan alaa galu isa namichi galche jechuudha. Yoonni duwwaa hin taane duwwaa kan inni ta'u himi kun functioning kun kan ala baasu jecha yoo wanti kun lamaan tokko ta'e duwwaadha jijjiiramni hin jiru jecha differensiin hin jiru. Yoonni immoo lakkoofsa tokko yookaan lakkoofsa lama qubee adda addaa garaagarummaa qubee lama yookaan qubee 3 jira ta'e lakkoofsi kun lakkoofsa biraa taati. Yoo exact match ta'e wanti kun 0 ta'a jechuudha differensiin hin jiru. So nu nama kan nu focus goonu namichi paaswoordii hin arganne taanaan irratti cufuudha. So yoo inni hin arganne ta'e maal goona asitti jecha exit 0 irratti cufa sooftuweeriin indagana deebi'ee akka inni yaadu jechuudha. Kanaan achi itti funna bakka waan biraan barreessu. Yoo inni dhugaa ta'e asii gadi darbaa jechuudha. Hubadhaa. Faayidaan kanaa maalidha? Kana dudduubaan koodii toora 100 barreessuu dandeenya sooftuweerii keenya keessatti. Garuu himi kun dhugaan taane taanaan asii gadi hin darbu pirogiraamii.
Kanaafuu isheen kun stop point jala tiraafikiidha jechuudha pirogiraamii keenyaa. Yoo himi kun dhugaa ta'e qofa gadi darbee ati ganaa gaditti barreessite hojjeta. Kanaan achi asirratti cufamaa jechuudha. So amma gara gireediitti deemna gireed siistemii hojjechuutti. So himi kun dhugaa yoo ta'e namichi yoo argate isa kanaa gadii siin fidaaf jechuudha. So maal gochuuf hin deemaa? Tuqaa barataa fudhanna. Inni immoo tuqaan isaa filootiidhani. Yoo barataan tuqaan isaa 65 tuqaa 5 ta'uu danda'a 66 ta'uu danda'a. Integer yoo jenne desimaalii isaa jalaa gata raawundii godhee barataa jalaa. Kanaafuu filootii goona. Dabilii immoo kan gooneef dabiliis gochuu dandeenya. Garuu dabiliin ofuma oddoo tirfii nu jalaa qabata. Bilookkii 8 yookaan baayitii 8 qabata nu jalaa. Tuqaan barataa immoo amma 100 darbu waan ta'eef 100 keessaa waan ta'eef the best data type for this attribute is float. So filootii kana maal jenna? Tuqaa qabxii barataa jechuudha. So hin gaafanna barsiisicha akka inni galchu. See out barsiisa qabxii barataa seensisi. Amma gaan gaafanne barsiisaa harkaa fudhanna qaama wanni keyboard irraa pireesii ta'e inni pireesii goone fuunee sarara keenya qabxii irra keenya siin keyboard irraa wanta tuqame qabxii irra naa kaa'ee fuunee keenya irra bakka. So amma gaa nested if else define goona amma if else. So akka gireedii yoo yuunivarsiitiin seera mataa isaa qaba qabxiin isaa if qabxiin inni seene chaanni meemoorii irra galee 90 ol yoo ta'e gireediin isaa maal ta'uu qaba? So asitti variable tokko nu barbaachisa gireedii kan irra keenya. Qubeen yoo ta'e variable maal jennee declare goona jenneera characteriidha jenneerani grade jennee gireedii characteriidha. Barreeffama yoo ta'e lakkoofsa yoo ta'e immoo yookaan integer yookaan float yookaan double lecture to hordofaa warri kun isinii galuu dide. So qabxiin 90 ol yoo ta'e akka seera yuunivarsiitiitti maalidha? Gireediin isaa grade is equal to single quote itti goone jechuudha. A+ jedhani A+ yookaan A jennee dabalamaaf. Okay gabaabsuudhaaf garmalee baay'ee ta'e minus maalitti dabala? So 85 ol yoo ta'e A semicolon. Else namu yoo kanan taane else nin finnu gaamma ganaa conditionii baay'ee jira. If namas if bira daballa else himi else jechuun asitti himinni kanaa olii soba jechuudha. Lakkoofsichi 85 ol miti. Okay itti funna gaamma if qabxiinii 70 ol yoo ta'e immoo baa jennaan akka barbaannetti define goona kana. Grade is equal to single quote ta'uu qaba B semicolon. Ammas hin dhumne 70 gadisii amma grade baay'eetu jira. Else namamu ammas isas akkuma kana else if qabxiini greater than or equal to 60 goonu saa 60 ol yoo ta'e ammas grade kenninaaf kanaafis grade is equal to C enna sama baay'inta maal fedhe. Else namas lama qabna lama tafee jira dff tafee jira. Ammas if biraan nu barbaachisaa jechuudha. If qabxiini 50 ol yoo ta'e grade is equal to D semicolon. Amma gaa D booda tokko qofaati jira. Kanaafu else qofti gaa jechuudha asitti amma qaxxaa F dha. F grade is equal to F. Kana jechuun maal jechuudha? Randiime barataan amma qabxii inni galche fudhata amma sirraa. Meekaanee kan galee 75. So programming keenya sequential execute godhaa deemanneera. Asii jalqabaa ittaansee kan hojjeta akka kanatti deema. So asirra yeroo goo maal jedha? Qabxii inni galee amma gaa 75 yoo ta'e akka carraa 75 85 oliidha. Himi kun maal ta'a? Soba wanna ta'eef kana dhiisee as dhufaa jechuudha. LC kana bira dhufa. Amma muusa kana cheekii godha. Qabxiin 75 jennee 70 oli eeyyee dhugaadha. Kanaafuu maal godha? Gireediin baa godhee seetiin godha. Isa booda hunda isaanii dhiisee baa jechuudha asii gadi. Asii gadi sokka jechuudha hunda isaanii dhiisee. So bakka kana dhufaa jechuudha.
comparison hunda isaa kiyaaba. Kanaafuu amma mee akka carraa 30 yoo ta'e kan seene f akka inni ta'u laaluuf 38 olii soba amma most of 37 olii soba hin dhiisa kanas 60 olii hin dhiisa 50 olii hin dhiisa kanaaf maalidha else yeroo jennu himi kana olii hundumtuu soba jechuudhaani soba jechuun kuni 50 olii soba jechuun 50 gadiidha jechuudha kanaafuu f ta'a jechuudha so amma gradii sana baasuu dandeenya jechuudha see out gradii barataa kana ni ta'a inni grade already such keessatti set goonedha jechuudha so mee compile goonee haa ilaallu error qabxii soddoteetti semicolonii irraanfanneera akkaan kuno asittidha dogoggorri semicolonii dhumuu qaba hundumtuu statement agartanii successful jedhama so amma gaa wanti isin caqasuu qabdanii stepin itti execute godhu isinitti agarsiisuun barbaadamu tartiiba isaa so amma run yeroo jennu isa jalqaba irratti barreeffamee dhufa koodii keenya kee main function keessatti jechuudha kan jalqaba irra ruru isa kana Dirreedawaa University seedu isatu ba'a so look here as maal godheera wanti nun jalqaba irratti barreessanii Dirreedawaa University registrar system isa baase ittaansee kan hojjetan keessaan kun mul'atu garuu kan screen irratti agarru isa si'aatii qabu qofa so passwordii keenya set godheera memory irra passwordiin save ta'eeru abcd 123 dha so maal godhaa ammasitti barsiisa passwordii kee seensiise mee passwordii dogoggoraan galcha inni sirriin abcd 123 dha ani immoo abcd jedheen badhiise bakka so interior jedhu narratti cufuu qaba jechuudha bakka gadi nan dabarsu bakka kanatti waa'ee gradii biran naqo jechuudha inter gartanii hin cufee bakka wanta tokko na gaafataan jiru sagan sababan dogoggoreef jechuudha so software keenya secure godheera jechuudha mee immoo isa sirrii galchine ilaal isa sirrii so passwordii abcd ni sirrii 123 dha so amma gaa wanta sirrii galchine waan ta'eef eessa dhaqe hin darbee jechuudha kana dhiisee kun soba wanta ta'eef as dhufe gara barsiisa qabxii barataa seensisinaan jechaa jira so barataan sun akka ciraa goboziitee 90 fideen so akka koodii kanaatti maal baasuu qaba a baasuu qaba jechuudha maaliifi 90-85 caala waan ta'eef so interiyoon jedhee gradiin barataa kanaa ni ta'a a jedhee nu baasee jechuudha akkuma kanaa ammoo tuqaasaa kan barataa akkan f fidu goonee ilaallamee galchine amma makkan dhugaa hojjetu so passwordii seensisi jedha ammas abcd 123 passwordin ko sirrii barataan sun 35 fide gradiin isaa maal ta'u qaba asii jalqaban 35 ni caala so kana ni caala so inna fi maali f dha jechuudha look gradiin isaa f dha jechuudha so akkuma kanaani system akkuma kanaan hojjetama raajii biraan qabu interface isaa batanii guutatanii hojjettu dhumarratti isinitti agarsiisa registrar system isuma sirrii isaa hojjenne jechuudha so dudduuba isaa wanti hojjetamu language fedhe fayyadama java ta'uu maalaa ta'uu konseptii makan hojjetu kana barreessitu fakkii kalarii isaa sarara keessaa wal caala malee wanni biraan hin jiru jechuudha so akkuma kanaani subscribe godhaa share gochuu hin dagatinaa hope dhumarratti wanna gaarii inuma barattu jedhee yaada maaliif practically hojjechaa deemaa irra wanna ta'eef exercise godhaa wanta amman agarsiise kana ofii keessanii irra deebiyaatii hojjedhaa galatooma kanarraa kanumaan xumuraa jechuudha